Brother waa si gaafadhu. Nagaafadhu rakkoo maal qaba ree? Itoophiyaa fi Ameerikaa keessaa eenyutu caalattee adda? Kuni maal gaafii qaba ree? Biyya keenyatu caala ka Itoophiyaa caala? Biyyi keenya maalidhaan Ameerikaa caalti? Oduudhaani kaa biroo? Qo'eeti garuu yommuu konkolaataa naa bitta silaa hiriyoota kiyyaaf abbaan manaa isaanii bitanii jiru. Rakkoon qabu yeroo dhiyoo keessatti siifan bitaa garuu duraan dursee gaafii wayii si gaafadhe sanaa deebista. Tole na gaafadhu maarree siifan deebisa. Abbaa kee umuriin meeqa? Haadha kee umuriin meeqa? Ati hoo waggaa meeqanii taata amma? Abbaan kiyya waggaan isaa 85 kan haadha kiyyaa immoo 70 kan kiyya immoo 20. Yaa ta'u gaariidha. Abbee haateetiif konkolaataa biteeraa silaa waggaa kan hunda wajjin hin jiraatanii. Hin binne sababni isaa hin qabu waan ta'eef bituu dhiise gaa. Bira kan kee keessaa kan konkolaataa warra isaaniitti bite jira? Hamtuu hin binne hin jiru. Kanaaf anis hin qabu waan ta'eef bituu hin danda'u. Akka firoonni kee yookiin haati kee abbaa warraa ishii faana jiraattetti atis na faana jiraadhu. Osoo hin taane immoo deemi. Har'a mana barumsaatti yeroodhaan gal isiin hin jenne maaliidhaaf turtee galte? Ijoollee wajjinan qo'achaa ture kanaafan ture. Akkas taanaan qo'achuun keessan gaariidha. Barnoota gosa kam qo'achaa turta wajjiniin? Afaan Ingiliffaa wajjin qo'achaa turre. Eegasuu gaafii si gaafadha naaf deebista amma. Tole na gaafadhu rakkoon qabu nan deebisa. Kopheen afaan Ingiliffaatiin maal jedhama? Kan bitaati moo kan mirgaati? Bitaa soo ta'e mirgi maal jedhama afaan Ingiliffaatiin? Kan dhiiraa moo kan dubaraa? Lachuu isaatiiyyuu. Kan daa'imaa moo kan nama guddaa? Lachuu isaa kan nama guddaas kan daa'imaas. Barsiisan keenya biraan keenya isa nun barsiisne kanaaf hin qo'anneessa. Amma ati gowwoomsuu keeti ka amma keetiitti dhala gidiraa badee asii. Maala suura waan uskuttu. Dafii badee amma ija kiyya fuuldura. Tole maal taatee dhufte maal si gargaaru? Ganama yeroo lafaa ka'u dugdana dhukkuba isa yaallamuu dhufe. Ganama lafaa kaatee dugdi kee osoo dhukkubee isa dhiisitoo guyyaa lafaa ka'e. Kana booda dugdi kee si dhiisa. Waan tajaajilamtee qarshii 2000 kaffali. Guyyaa lafaa ka'uudhaan na fayyaa qoricha hin qabu qoricha biraan naan kennitu. Qorichi isaa kanuma sababni isaa halkan waan ulfaataa hojjechaa bultanatti fakkaata. Kanaaf immoo boqonnaa gochuu si barbaachisa. Barbaadde guyyaa kee barbaadde immoo galgala kee akka sirriitti si dhiisuu barbaadde. Qorichi isaa kanuma amma kaffaltii naa kaffali dafi. Raajii dhabbaa kunis.